fufa kapsoon kapsoon bilisummaa itti fufa kapsoon. Na fakkaate yaadanii dabalata yoo qabaatte itti darba. Bakka kanatti wanni gaaffii singaa sanatti jechuudha dabalataan qaba. Maali beektaa waraana tokko yeroo seente heddumina waraanaatiin qabaachuuf osoo hin ta'in istiraateejii yeroo sanii beekuudhaan qoranaan maaliif waraana tokko dhibba qabaattee humna hin mutaati istiraateejii yeroo san beekinaan jechuudha. Amma Tigraay jechuun meeshaa harkaa qabdi istiraateejii yeroo dhugumatti haaluu osoo hin ta'in jechuudha. Itoophiyaa irratti waraana beekuudhaan namni toftaalolaa jechuun toftaalolaa beekuudhaan namni Tigraay hin jiru. Kana irratti wanni beekamu qabu bara Abiyyi Araan tana uummata bobbaasu jiru dhiisi Tigraay tun darbii hundumti namas geessee bara. Darbiin akka Afrikaatti meeshaa olaa qabaachuudhaan beekamaa sodaachifamaa ture. Isaan kun gaafa sana meeshaa ni qabanii meeshaa hangaa irra qaban kan hin qaban. Garuu uummati isa kana jalaa bahanii har'a Itoophiyaa san cabsanii gaafa sana Oromoo jiin cabsanii Itoophiyaa qabatanii ture. Amma Abiyyi haasaaf solomota keessaa waraana fuudhetti haa bobbaasu malee harka keessatti ni mootu jee yaadu Abiyyi. Maaliif bakka kanatti istiraateejii lolaa beekamu tun. Amma miidiyaa isaanii irratti amma yoo ilaalta jechuudha waraana Tigraay akka du'e dafanii miidiyaa irratti darbanii maxxansan. Tigraay raayyaa ittisa biyyaa kan ajjeesu jirtu poolisiin adda Amaaraa ajjeesu jirtu hin maxxansine. Waan kana gochaan agarsiifne malee akshinaan agarsiifne malee haasawaan miti takka propagandaan miti jaaneeti waan kana akka hin dabarsine miidiyaanis akka hin dabarsine sooshaal miidiyaanis akka hin dabarsine dhorkamee jiran isaanii jechuudha. Amma Abiyyi wanni irra caalaa miidiyaan asirratti hin qaba. Miidiyaan dhugaadhaa humna ibsaatis yeroo sanitti dhaamee ture. Amma kaleeffarraa deebee ture wita kadhaame. Telecommunication internet dhaabbatee ture. Sawwita qabee mu humna ibsaatiif kun deebi'anii turanii geejjibni illee akka sochoo magaalaa keessallee mootummaan. Isaan amma maali gaa Abiyyi amma maali irra caalatti propaganduma lolaa kana garagalatti asiin dhoonii jira asiin moonnii jira haajuu malee akshinaan gochaan Tigraay agarsiisuu jirti. Waan dhootees rizaaltii hanga dhoonnettee baasutu hin jirtu. Maaliif gaafuma cabsanii moonnee beekna malee amma maaltu nuti dubbisichaa jiru. Mas miidiyaan akka haasootti gama isaaniitiinis gama miidiyaa mootummaa federaalaatiin akka haasootti humni addaa naannoo Tigraay eeltirratti harka kannachaa jira. Kun propaganda lolaati bara. Ogguun gaggeessu dura lola osoo ittiin seenuu dura propaganda uummata ittiin afaan fageessite maaliif amma Abiyyi bara yoo inni farraan tana caljee akkuma Tigraay kanatti lola seenu taate uummanni maal jedhu bara biitti Abiyyi cal godhanii uummanni dhumuu jira yaanitti uummanni fi fuqee waan biraa keessa galaa jiru. Sigalee akka Abiyyi akka moo jiru takka akka biyyeessan dhowwu jiru wanni waan kana godhuuf akka uummanni waan biraa keessa isan gannee fi waan kana godhuu jiru malee nyaadhamu jira hedduu nyaadhamu jira biyyi. Asirratti maamne yaada dabalataa qabatte. Lakki itti fufi. Asirratti mootummoonni addunyaatti illee waan kana taa'aatii mariidhaan furaadha jaanii ni turan eeguma lola seenatti illee. Ammas dabreetti gamtaan Afrikaatti illee akkasumatti wanni kun yoo teessanii mariin furtanii malee lolli kun keessin baasuu miti lolli kun biyyattii teessaniif gaariin ta'u waan jaaniitti dubbatanii qaba. Sanarratti Abiyyi yaada kannatee ture. Waa'ee biyya teenyaa kan Itoophiyaa ilaalchisuu gama keenya keessatti Itoophiyaa waan ta'e ilaalchisu araara barbaannu ammatti hin barbaachisu jee dubbatee ture. Mee kanarratti akkam jettati? Diddaa qaba dhahinsaaf deema malee silaaf furmaanni jiru gatta'aniitu mari'achuudha. Khasaaraa dila dhufu hunda jechuun fudhateeti maanni Abiyyi gisee akkas jiru ni najjeesaa qabeenyas ni barbadeessaa lubbuu namaatis ni qisaasaa jechuudha fudhachuutitu ni qisaasaa dhaweetiin isaan garsiisaa yookaan onnatee yookaan illee keessa galee waan illee tanatti ba'uu deemu fakkaatti sii galee hangi jarri duraanis achi fokkoraa turaniitu jira hangi jarri achi waan dhaadachaa turaniitu jira. Dhaadannoo isaanii san garsiisuu fedhan fakkaata sanii jecha diddee karaa kana filate natti fakkaata innis. Amma bakka kanatti bara marii tana egaa Abiyyi Ahmed qabatee paartii FDP kana jechuun diigee bilisiginaa kana bakka buusee booda lolli guddaan asitti beekama. Lolli guddaan egaa Abiyyi bilisiginaa waan jedhamu tana kireetu eega uume jechuudha. Gaafa kana Tigraay dhiisii Lammaa Magarsaatii fi
sabboontoonni Oromootii fi qabsaa'onni Oromootu Abiy dura dhaabbatanii jiran. Waan inni kun faayidaa siin qabu biyya tanaaf illee faayidaa hin qabu. Atillee aangoo irra tursuu jaanii turan. Yeroo sanitti Abiy mootummaa Itoophiyaa fakkaatu jaanii turan. Mootummaa impaayera kana gartee keessatti galli kimsaa biyya tana gartee hunda sabaaboota hunda if keessaa baaftee jiraattu Itoophiyaa akkasii jaanii turan. Abiy maal barbaade bakka kanatti aangoo irra turuu barbaachisaaf paartii mataa isaa paartii qeenxeedha bara. Paartii qeenxee jechuun sababa namoota fi nama tokko qofaan ijaaramte jechuu beekatu. Paartii qeenxee jechuun Abiy paartii akkasii uume. Gaafa addabaabiin bakka sanii dhabame Tigraayis waan marii jaamu keessaa siigaa dhufte jechuudha. Sandaran marii irraa isa hafaa Abiyyis mana guraa ture jechuudha. Waan Tigraay jaamu ministeerota irraa isaa ta'u aangoo biyyattuu galiisaa irraa isaa ta'u dhiibamee turan Tigraay. Dhiibamteetti baati. Deebitee maal goote mishigii qabattee jechuudha magaalatti walii galtee. Maal garangana amma Abiyyi diina keenyaa baran jechuudha. Nyaachuu diinaa baran jechuudha. Gaafa kana gaa mootummaa addunyaadhaa akkasumatti xiinxaltoonni siyaasaa hundinuu adeemsi Abiyyii fi Tigraayitti waliin deemu jiruun kun waan irra ta'uu jiru kana lolaa kanatti isin geessu jiraata itti himaa turan. Abiyyi mataa jabaatee gorsuma naftanyaa dhaggeeffate Tigraay moo'ee cabsee jira gochuun qaba. Itoophiyaa tapha godhuu qabna akka amaarra jirusan itti deemaa ture jechuudha. Kana irratti amma mariin ammatti Abiyyii fi Tigraay gidduu nu barbaachisaa yoo taate Abiyyiin fudhadhuu maqaa gaafii gaafatisantti Abiyyiin fudhadhuu maaliif hin fudhadhu jaa bakka kanatti maaliif beektaa muddamsa keessa jira. Tigraay yoo hamariin jiraatu taate waan dura keessa jira. Mariinni seenaa waan kamii godhin jettan maal godhin takka faaratti mootummaan cimsaa dhaabbachuu qaba. Mootummaan cimsaa dhaabbachuu qaba. Kaan ammoo hooggantoonni siyaasaa hajidhaa keessa jiran paartii siyaasaa hundi irraa baafamuu qaban jaaleetti lafa kana jiran. Abiyyi waan kana godhuuf mataan isaa irraa dabire irra dhiyaataaf mataa irraa muramuu maaliif jennaan gaafa mootummaan cimsaa dhaabbate aangoo Abiyyi jirti. Gaafa Jawaar Mohaammed irraa gabbaafame Abiyyi eessa filama? Siyaasaa Oromoo fi Amaaraa hundinuu eessa filama? Abiyyi ni filama. Kana godhuurra awma biyya balleessee ifiifis balleessee biyyaa booda takkaaduu barbaadee ta'e. Amma namoonni tokko tokko masaraa mootummaatii baqateetii muummichi ministeera Abiyyi Ahmad baqatee humna balalii qilleensaa kan bishooftuu jirutti baqatee achi bulaa jira. Gariinis maatiin isaa ilmaan isaatii fi haati warra isaa Eertiraadhaan gara Ameerikaa ce'anii jiranii waan akkanaatti suma haasa'uma. Haa ta'uti dhalattoota Tigraay kan federaala keessa hojjetan fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee mootummaa federaala keessa warreen hojjetanii jira. Kanneen nu baasaa jira hojii keessaa nu gadhiisaa jira nuti warreen dhalataa Tigraay tahanii akkasumas warreen humna qilleensaa keessa jiran ajaja 50 fi 100 warreen dhalataa Tigraay tahan hiikkadhaatii hojii gadhiisaadhaan nu jaamee xalayaan nu barreeffamaa jira. Maaliif gijee jennee gaafannu nuti nu ajajamneeti nu jaanii. Yeroo kana laallu Abiyyitu dhaabattee PLF lolu jira moo uummata Tigraay lolu jira? Yeroo dhalataa Tigraay hojjettoota federaala keessa jiran hojii federaala hojjetan qaama mootummaa tahanii dhalataan Tigraay jechuun hojjechaa jiran. Ammas deebi'eetuma humna qilleensaa raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran ajaja 50 fi 100 jiran akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessaas nu hiikkachiisaa jiranii poolisii federaalaa keessaas hiikkachaa jirra haala kanaan irra deemaa jira dhalataan Tigraay. Akkana jechuun yeroo amma laallu akka tolchinaa qabdee laaltooti mootummaan Tigraay sirna TPLF kanaan lolu jira moo uummata Tigraay lolu jiraadha? Kun ifa uummata Tigraayin lolu jiraadha. Inni garuu gisee fakkeessu uummata Tigraayin osoo hin ta'in TPLF hidhaanii lola. Tigraayin nu cinaa dhaabbataa TPLF hin dhawaa yaadijoo qabu. Inni ilaalcha akkasii qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Inni beektaa riisizimiidha yookaanis Tigraay foobiyaadha. Amma warra nagayaan isumaafuu hojjechuu jiran yookaanis akka biyyaatti federaalizimii amma inni deemuun tana keessa bilisiginnuma tana keessa jiranuu akkana jee ajaja akkasii dabarsuun waan Tigraay ta'e cufa waan jibbee jiruuf. Yookaan walumaan dhowwaan fedheef yookaan isaanuma hunda bakka takka galchee daaraa guruu deemaa fakkaatti loo walumaan sii galee akka ilaalcha isaatti maaliifi jarri kun yoo as taa'e miidhuu danda'an isa gisee inni dhaqee achi dha'u jechuudha jarri isaanii haas keessa jiru kun waa godhuu danda'a isuma hojii hojjechaa isa kanarratti iccitii mootummaa baasuu danda'an
Achi waan ajaje fudhatanii miidhuu danda'an asuma keessaa isaan miidhuu danda'an yaada jiru waan sodaatee firraa baasuuf ilaalcha akkasii na fakkaata. Amma akkasii yaada dabalataa qabdan bakka kanatti Abiyyi akka inni afaan haasa'u akka lafa jiru yeroo hundaa wal fakkaatu. Eeguma beeksisni matanaa fidee Abiyyi maa agarreeru takkaa waan Abiyyi haasa'u miidiyaa irra taa'e wanni lafa irratti dalagu wal fakkaachaa hin dhufe ilaallaa. Wanni isa diiguu jirus tokko afaan kanuma jechuudha. Nama tokko nama siyaasaa guyyaan dura waan afaan haasa'u san gaafa hojiitti hiikte. Yeroo waan afaan haasa'u san hojiitti hin hiikin if diiguu jirta. If diiguu jirta isin. Abiyyi ammaan tana akka amma jechaa jirutti hojjetee peeree fi jira malee uummata wanni ittiin miti uummata Tigraay miti jee. Okay yoo akkas ta'e dhimma tana jechuudha. Xiyyaarri lolaadhaa helikopteraan Tigraay dha'uudhaaf deemee osoo xarafa uummata Tigraayitti boombii darbanii akka qotaniiti akka himinetti jechuudha. Wanni kun waan jiru. Yoo TPLF dha'uu barbaade waraana TPLF dha'uu barbaade maaliif bakka waraana jiru sanii kaampii sanii maan darbinii deemee magaalaa guddoo maqaan sanitti darbata. Kun fiifuu waan Abiyyi uummata Tigraay san dhuusaa isa gargaaraa jechuudha. Lammaffaa irratti maal jedhama maqsaa Oromoo keessatti firri gama firaa jennaan halluun gama isaa warti jaabbara. Akkasii miti duba gaafa uummanni TPLF tun dura eenyurraa ijaaratte. Baay'ee dhaabeenyi bakka bu'e. Dhaabbiin uummata Tigraay bakka bu'e bara. Gaafa TPLF tun dhoomu jirtu ati saba kanarraa yoo kataa'u taate saba Tigraay kanarraa kataa'u taate TPLF fi Tigreen tunis walumaan Tigreedha malee addatti hundaalamu jiru. Gaafa itti wanni dubbiin taate asii jala isaanii ni balleessan. Qaama saba isaanii itti dhumu jira. Uumma isaanii itti dhumu jira. Awwaan kanatti Oromoo illee Oromoo bakka tana beektee hin jira. Maaliif dhaabaa fi uummanni waan garaagara baasee ilaalu jiru. Dhaabni tokko uummata keessaa beekuu filamee bakka san dhaqe. Saniif uummanni keenya poolisiinii fi warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jiruu fi makalaakaa keessa warri jirus bakka sana akka Tigraay kana sirnaan waan jiru qabna si galee. Turumee asirraa amma asitti gama gulaalitti deebina yookiin gara xumuraatti deebina. Asirraa dhalattoonni Oromoo yookiin manni Oromoo bu'aan inni harkatu maali? Lola kanarraa bu'aan harkatu maali manni keenya? Anaa takka dubbata asirratti. Lolli uummanni Oromoo asirraa argatu akka bilcheenaan jettutti bu'aan isiin irraa argatu gammachuu argatti. Maaliif kalee isaan ergachaa turan kalee isaan TPLFin tun jechuudha dhaadiyootan ajjeesaa turte holaasaa turte hidhaa turte kafeete godhaa turte. Yoo irra deemtee isiin dhoomte aangoo karaa qeerroon fiddeenii aangoo tan harkatanii bar dhaadiyoon tun. Qabsoo qeerroon kuma 5 olii fi namni dillisanitti dhumeenii dhuftemi. Amma hungaruu maali isaaniif cabsinee TPLF injifannee aangoo farka galfannee waan jiru fokkoruuf dhaadachuu deeman amma isaan fuuldura amma kamiif deeman akka waan gammachuu waan kana haluu duraan qaban san irraa baatanii Abiyyummaan mataa isaatu gaafa ergamaa fi ture wantaaf Geetaachoo Raddaatiif ajajtuu ta'e gaafa ergamaa fi ture waan fedhe waan bulleessaa ture san hafalachuu deema jechuudha. Illee san keessaa jechuun haluu san bahu deema. Raadiyooleen tana saniif malee Oromoodhaaf bu'aan isaan lamaan achi wal fixanii yookaan wal jeesanii wal fixanii injifatameef qobatti Oromoon harkattu natti mul'anne. Asirratti dabalataa bu'aan asitti Oromoon harkattu maal gaafatti jettee maal gaafatte dabalataa jechuudha. Bu'aan harkata Oromoon yoo itti fayyadamu beeku. Akkamitti harkata nafxanyaanis diinuma keenya. Tigreenis waan kana nu gurra tabteen diinuma keenya. Bakka kanatti jennu wal dadhabsiisaa beeku wal dadhabsiisu jira. Ikoonoomii saayinsii jira, namni saayinsii irraa dhumu jira, namni saayinsii irraa argataa jira jechuudha. Isaan lamaan kanaa wal daanessuu deemu. Gaafa kana Oromoon maaltu harkatti? Humna harkatti jechuudha. Akkuma lola addunyaa irratti bara lola addunyaa lamaffaa irratti eegee biyyattii wal daareessite Raashiyaa fi Ameerikaan booda reeyitee lola addunyaa san qabbaneessite olaantummaa irraan Ameerikaa fi Raashiyaatu qaba addunyaa kana irratti. Oromoonis amma jarri kun yoo gisee wal laaffise deebitee biyya tana qabachuu dandeessi. Paawara guddaa tokko uummattee biyya tana Itoophiyaa tana waan jedhamu harka keessa galfachuu dandeessi jechuudha Oromoon bu'aa harkachuu dandeessi. Yoo itti fayyadamte jechuudha. Asirratti dubbittee siin qaba. Amma haalli biyya keenya keessa deemu jiru sadarkaa ammaatti Oromiyaa keessa yoo gabbuun ilaallee araddoota tokko tokkoo fi aanaa tokko tokko keessa deemaa jiru. Qarshii 200 bidaadhaa waraanaatii yaani guuraa jiran. Gara ikoonoomii kanaan akkam ilaalta? Guuraa jira. Warreen guuree ilaalchi biraa qabdaa jechuudhaan hidhaa jira. Bakka kanatti
Yoonii fi ijoollee dargaggootas galmeessaa jiran. Nuufi Ammaas. akka gaafa ijoollee nuufi warreen gaafa lola baadiyyaa. Leenjii isinii kan jechuudhaan dargaggootas galmeessu jiran. Gara waraanaa galchuudhaa jechuudhaan shakkii qabu jira namni qabu. Gaafa lola baadiyyaa gaafa lola baadiyyaa xiqqoo lola turre gaafati lola baadiyyaa gaafa geeffamu mallas. Wayin kee halola kee lola haqa weerata haqa weerata haqa weerata nama qabeenyaan deeggaraachu warra lola kana seene. Hoggumaallee mootummaan tokkoo fi takka dhaabni tokko wayim takka gareen takka kaatee hogguu lola seentu qawwee qofa baadhattee lola sana fiigoo osoo hin ta'in ikoonoomii durii nyaachuu qaba. Waraana lola qawwee qofaan hin mootu waraana siyaasaan moota ikoonoomii moota waraana gisee seente jechuudha. Ammaan tana abiyyi wanni isa mudachaa jiru ikoonoomii. Ikoonoomii biyya duraan hoftee jirtu jechuudha. Amma waraanni dirqama maal barbaachisa akka galoo gaafa baadiyyaa sanatti horii kanniif maallaqa nyaata isaaniiti looni reedha amma gaafa baadiyyaa mallas akka imalatti warra keenya gisanii fi lollee baadiyyaa san ta'e namni reeda akka kan hin jiru gadi tokko mana tokko irraa jechuudha faamilii tokko reeda akka kan arra akkasanii ta'u oromiyaa keessa gad deebi'e jechuudha. Sana amma Tigree fi Eertiraa gidduutti Eertiraa gidduutti lolate amma hundumaa faayidaan inni Oromoof qabu maali? Tigree fi Itoophiyaa gidduu illee gaggeeffame Oromoon deebitee isaan kana gartee gargaartu. Maaliif uummanni Oromoodha isaan kanaaf qoraan taanee ishee dabnu jechuudha. Gabaabni uummanni Oromoodha. Ta'uun ka'uu yaadee jirudha maal sirratti handabsu. Maaliif qeerroon waan kaanillee didu qabdi gibirlee didu qabdi waan kaanillee dura dhaabbattee didu qabdi mootummaa mataa siidhaa Oromiyaan labsachuu qabdi yaadamii qaban. Murratti yaada qabdan asumaan silachuutu yaada dabalataa kan uummata keessaniif yookiis uummata Itoophiyaatti dhaamta yoo jiraate. Gimana mantu murra? Ani dhaamsin ani uummata Oromooti qabu xumura irratti jechuudha. Oromoon jaarmaa uuma qabdu cimsachuu qabdi. Haaree ijaarrachuu qabdi osoo hin ta'in kanuma qabdu jabeeffattee yoo jaarmeenni cimaan tokko jiraachuu baate qabsoon hawaasa hawaasitti fagoon geessu yookaan galman geessu jaarmee qabaachuu qabdi qabsoon takka. Saniifuu kanuma qaban jabeeffachuu qabaniin jaa mootummaan biyyattii kun jechuudha. Koronaaf je'ee filannoo gadi gaggeessu jee dabarsuu isaasan mootummaa Ameerikaatii fi mootummoota addunyaa kanarraa fakkeenya fudhachuu qabaniin jaa. Fakkeenyaaf biyyi silaa koronaan keessatti nama hedduu miite yookaan addunyaa kanarra tokkoffatti namni akka Ameerikaan miidhamee hin jiru koronaadhaan. Isiinuu gaggeessitee filannoo gaggeeffatte teenya kan qasanuu miidhamiin akkamitti dabarsan akkamitti gadi gaggeessin kun siyaasaa injifatamuu sodaa qabuuf Jawaar nama waan joosan amma deemtee irra geessa waan amma inni yeroo hedduu nu raagu yeroo hedduu nu dubbatu adeemsa keessa dhugaa laallee argina. An dhugaa warri bilisiginnaa kun dhugaa jirtu wallahi qoodanii kaayaniif Jawaar kanaaf ofii bilisiginnaa ta'anii qoodasaa laallee garraatee kaayaniif jeetii yaada. Walolama fakkeenyaaf gaafa dura TPLF qabsaawaa turte yookaanis zigjitii irra turte. Qophii irra turte san gaafa isaan qophaa'aa turan waan Jawaar dubbateetu amma irra geenye la. Nuti yaalle akka dhoomuu deemu kanaas irra geenye jechuudha amma. Kana duras waa hedduu waan inni jee irra geenye. Taabiyyi garuu laallee garra arkineessi galee saniifuu karaa danda'ame cufaan Oromoon qabsooyitee qabsoosiisan hayyuusiisan ministeer Maandeellaa hidhaa jiru kana hidhaa baafachuu qabdiin dhaamsa kiyya kadhumaati. Keessatti yaada dabalataa qabatte haa xumuraa. Yaadni dabalataan qabu akka dhalataa Oromoo tokkotti jechuudha uummata Oromootiif eegaan saba kana dhaladhe uummata Oromoo kanaaf dhaamuun waan irra dirqama taateef jechaadha. Yeroo nama keessa jirru kun yeroo carraa bareedduun Oromoon qabdu keessaa bakka hundaa banaadha diinni jala gartee dur halee rasaasan bobaasaa turesan har'a Oromiyaa keessaa saaxilamtee jira jechuudha. Yeroo kanatti uummanni Oromootii fi dhaabni siyaasaa Oromoo qabdu wal ta'anii qeerroo wajjin wal ta'anii biyyi Oromiyaa isaanii irratti jechuudha abbaatoo qabanii mootummaa abbaa isaan fakkaattu mootummaa Oromoo dhaabbachuu qabanii akkasumatti illee gartee hayyoota keenya gartee warreen daandii kan baasa as ga'e warreen qabsoota keessatti hirmaannaa guddaa godhanii dura deemee injineroota gartee siyaasaa kana warra hidhaa jiran kan jechuudha. Hidhaa irraa yeroo hin hiikannu yeroo isii amma jechuudha. Maaliif namni honoo fi jabeeffachuutti as garagalee jira. Tigiree irra wanni akkanatti jabaattee akkanatti Itoophiyaa mootummaa kanatti dhaayattu waan biraa osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuu fi tokkummaa osoo jirti immoo meeshaa kana qabaachuudhaan jechuudha. Oromoonis
kun fakkeenya nuti dabaluu qabaan taate mootummaan uti barbaannu san yeroo itti dhaabbannu yeroon isaa amma akka rafnee bakka takkaa kaanee akka falmannee qabsaa ta'anii dhaabbannu jechuun gaadhaamaaf. Akkasuma daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan teenya ta'arraa asumarratti muramti hanga sagantaa biraatti wal agarrutti nagaatti nu dura isin jechaa. Itti fufa qabsoon qabsoo bilisummaa. Itti fufa qabsoon.